Jaal Mikhaayil Luuccoo namni jedhamu nama akkamii qabsoo keessatti akkam ture? Soon isin gartee umurii teessanii fi yeroo dheeraarra fudhattan san galma geesse je'eetiin warra na dura akhiramee gartee qabrii jiru sanillee dhaqee fi himaa nujjuu ture. Haalli takka intalatiyyaatu qabsoo keessatti wareegamte seenaa isiitiin baruu barbaadaa jettee viidiyoo tokko dhiyoo tana namni irraa waraabinatti ergee ture. Naayyaafadha aadaa horii barkuu miidiyaa jettee. Dhaawamee qabame. Gaafa inni qabame san akka itti qabame. Soonaan lubbuun jiru obboleessa isaa jaartii dhaalchisan kan inni jiru. Lati kun qabriidha. Qabriin tun obboleessa keenya Sheekh Mahammad Awwal Ahmad Aliiti. Bakki itti argamnu tunis iddoo Jaal Mahammad Ali Elemoo eenyumee Jaal Mahammad Ali Elemoo. Achitti isaan torbanuu osoo addan bahin bakka takkatti wareegamanii jechuudha. Sheekh Mahammad Awwalis dabalatee Misbaahuddiinis dabalatee akkasumatti Shaggar Aliyyiitis dabalatee akkasuma gurbaa tokko Abdii. Jaal Seif Jawaad dheeraan eenyu maqaa hoo Seif Jawaad dheeraa maaliif jettaniin isaan dheeraadha moo kabiraa gabaabaa jira? Namni biraatis mucaa tokko. Mee Jaal Badhaasoo Baraartii nama akkamii wal agartan akkamii wal bartan? Galmee dhaabaasan yookaan galmee inni itti galmeeffame laalanii iddoo dhaloota isaatii fi waa hunda maqaa haadhaatii wajjin addaan baasanii himuu fi ni danda'anii. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa irratti yeroo garagaraatti keessummaa garagaraa qabatee isin dhiyaachaa turuun ni yaadatama. Har'aas keessummaa qaalii takka nama seenaa qabsoo Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo beeku qabannee isin dhiyaannee jirra. Nama kanaa wajjin turtii gaarii isin jenna hanga dhumaatti sagantaa teenyaan hordofan afeerraa teenyata kabajaati nu wajjin yoo turtan seenaarraa waa bartan seena bartan waan silaa gartee barachuu qabdan barattanii waan ammoo hanqina gartan irraa sirreeffattanii nama seenaa ilaalanii seenaa barachuun seeneeffama sobaatiin akka dhaloonni kun gartee karaarraa meeyne nama gargaara. Jaal Badruddin bagaa afeerraa barkoo miidiyaa kabajjee sagantaa barkoo miidiyaa nu dhiyaatte. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagana kan dhufte. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana kan naaydan. Mee akkuma beekamu waa'ee qabsoo Oromoo keessatti qabsaa'onni Oromoo hedduun seenaan isaanii eega isaan gartee wareegama kafalanii lubbuu isaanii wareegaman booda seenaan isaaniitis isaan wajjin dhokottee hafti. Sanumaacha sagantaan tun gartee seenaa galmee seenaa jala deemnee guddoo seenaan jirtu jaallan qabsoo keessatti wareegaman qabrii seenanis seenaan isaanii isaan wajjin akka qabriin seenneef jala buunee jala deemuu jirra. Har'as nama tokko nama jabaa seenaa isaa sirriitti beektan waliin dhiyeessu deemna. Namni kun obboleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa ammaati obboleessa Abiyyi Ahmadi. Mee Jaal Mahammad Awwal Ahmad Ali nama akkamiirra wal bartanii akkamii wal beektan? Gaariidha galatoomii dhugaa dubbachuudhaaf Sheekh Mahammad Awwal Ahmad Aliidha. Isa qofaa miti isaan kun nama afur ta'aniiti yeroo jalqabaatiif nu dhufanii isaan afranuu nama Jimmaati. Hangafni gartee namni isaan kana hoogganu Sheekh Mahammad Awwalii tokko Sheekh Nuruddin Janiini tokko Sheekh Baaqir Janiini tokko Sheekh Daliil Janiin. Kanaafuu isaan afran kana namni ajaju namni gartee dura bu'aadha Sheekh Mahammad Awwalii. Isaan kun naannawa Jimmaa sanitti ijoollee Jimmaatii Jimma dhalatanii naannawa Jimmaa sanitti Sheekh Mahammad Awwaliitu hoogganaa jechuudha. Achitti waraanni keenya ergamee isaan kan achitti jaaruudhaaf Misbaahuddiin akkasumatti Misbaahuddiin nama jaamu gartee rabbi mataa godhuuf ni wareegame. Misbaahuddiinii fi akkasumatti hoogganni yeroo saniitis gartee Magarsaa Qilxuufaan karaa Jimmaa kanatti isaanii wajjin bobbaa sanirra waliin turanii waliin naannoo Jimmaa san turanii naannoo Jimmaa san keessa eega turanii naannoo Jimmaa sanitti waraana jaaranii cimanii booda tarkaanfileen adda addaatii fi gartee wanni adda addaa gara mootummaatiin fudhatamee cimaatti deemee booda garuu Sheekh Daliilii fi Sheekh Nuruddin Sheekh Baaqir Sheekh Mahammad Awwal kun
waliin nuti nu dhufan jechuu karaa mooraa horee obbaaftuuti achittiin arkee jechuu yeroo jalqabaatiif Sheekh Mahammad Awwaliis isaan guutuu isaanii jechuu maal Misbaahuddiinuu akkasitti gaa Jimma turanii Jimmarraa sochiin hedduun godhamaati turte sochii naannawa Jimmaa san naannawa san keessatti gartee akka fedhii isaaniitti sossoo'uu eega dadhaban gara Harargeedhaa gad dhufanii akkasitti gaa Sheekh Mahammad Awwal akka gaaritti wal barree wajjis turree jechuudha hanga bara 1996tti. Hayyee hedduu gaariidha. Mee akka gartee daawwattoota keenyaaf ifa ta'uuf dhaabni AFL'oodha kan gartee adda Islaama Bilisummaa Oromiyaa eega dhaabbatee booda kutaa Oromiyaa hunda keessaa caasaa qabaachaa ture jechuudha. Waraana qabaachaa ture jechuudha. Akkana jechuun Jimmarraa illee qabaachaa ture jechuudha. Akkasi Jimmarraa waraana qabaachuu caalaa isaaniitu hoogganaa jara kanaatu hoogganaa akkasumatti gaa namoonni as keessa jiru namoonni gartee yeroo saniif naannoo Jimmaa ergaman akka hoogganaattii fi akka gartee cimina nama bilchina gartee bilisa baasummaa qabuutti maalin jaa Magarsaan ni ture Magarsaallee naannoo Jimmaa san dheqeeti ture jechuudha. Eega Magarsaan gad deebi'ee booda karaa gartee waraanaatiin gara humna waraanaatiin Misbaahuddiiniitu ergamee Misbaahuddiin Jimma ture. Jimma keessa walumaan turanii yeroo Jimma keessaa gad deebi'anii Harargee dhufanis walumaan nu dhufan jechuudha Misbaahuddiin kana. Misbaahuddiin kun ijoollee dhalattuu Haramaati. Ijoollee nama Haramaatti dhalate. Nama garuu yeroo dargiidhaa gartee qabsoo AFL kanatti ijoollummaan jalqabee bilchina gartee bifa bilisa baasaan itti jiraatuu fi tooftaalee bilisa baasaa kana nama muuxannoo qabu jaameeti jechuun gara Jimmaa ergame eega dhufanillee walumaan dhufanii haga wareegamaatti illee hojii wareegaman waan ajaa'iba sitti ta'u Misbaahuddiin sanii fi Sheekh Mahammad Awwal addaan hin baane jechuu eega Jimmarraa gad deebi'an. Akkasitti gaawwatiin turre mooraa horee baaftuu turre. Isin dhufanii eega qeebaltanii gartee isin gad dhufanii eega Jimma keessa soso'uun itti ulfaattee wareegama hedduu kabalanii booda gamaa argee mooraa qabsoo gartee gad dhufanii san booda hoomee nama akkam turee goola gartan waan wajjaa itti ulfaanii qabdanii yookaan ammoo hoggansaa wajjin illee walitti dhiyeenya qabdan maal fakkaata gaafa san Mahammad Awwal wajjin. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf nuti mooraa horee baaftuu nu bira ture mooraa horee baaftuu tana keessatti inni hoogganootuma faa hojii ture hoogganaadha gaafiifu nama hoogganaa tokko namni kun ammaas hooggana caalaa nama diin beeku nama shari'aas beeku nama gartee sheekaa jimmataas gartee kan isa mooraa salaachisu isaa deebiimmaas shari'aa gaa babal'isaniis waraana kanaaf gartee gorsan shari'aa nama gorsaa ture nama hadiisaa quraan akka gaariitti dandeewu nama gartee muuxannoo sheekummaa san qabu isaa sheekaa sanii dabalatee aangoos qaba nama hangaawaa gaa waraana kana keessatti gaa nama siyaasaati namni kun dhugma rabbii dubbachuudhaaf nama bilchaataa gartee nama siyaasaaf muuxannoo qabu nama ammaas gartee waan jimaarraa waan akka gartee sigaaraarraa yookaan balwaddaa waan gartee namni amalaaf qabu kanarraa illee nama bilisaa dhugumaan nama sheekaa nama gartee gaariidha. Nama gartee nama hunda hojii walii galuu jechuudha nama taphatu nama guddaas ijoollee hunda waluma qixaa fi hojii taphatu kana keessatti gaa Mahammad Awwal hangaan hubadhee fi hangaan beekutti nama haala amalaan nama gaarii nama naarre nama gartee dafee wanni xixiqqoon isin aarsine nama gartee bilchaataa gartee dhuguma saniin gaa muuxannoo ogummaa gartee adda addaa qabu jechuu Sheekh Mahammad Awwal akkasittiin beeka. Bareedaadha. Sheekh Mahammad Awwal gaafa jijjiiramaa san gaafa jijjiirama gartee dargiin kufee mootummaan wayyaanee aangoo qabatetti TPLF qabatu yookaan ammoo yaadi akka jiran kun qabatu Finfinneedhaan gama Suudaanii Finfinnee seenuu isaa amma dura odeeffannee turre san booda gama Harargee gad dhufe wanni sun ta'uu dinnaan immoo chaatira san keessaa akkamii gad dhufe oggaa gartee odeeffannoo qabdu. Laal yeroo san Suudaan yeroo ture isa qofaa miti waajjirri AFL illee Suudaan nama ture waajjira Suudaan ture san namni gartee hoogganaa ture kun amma lubbuudhaan ni jira akkuma reefu jee Magarsaa Qilxuuti. Magarsaa Qilxuu kun yeroo san koree gartee akka AFL'tti yeroo saniif ministeera hajaa alaati.
waa'ee gartee alaa kanaa fi waa'ee siyaasaa kana gartee keessattuu biyyoota Itoophiyaan alaatti nama gartee waan kana geggeessuu ture. Yeroo Suudaan waliin turan san Sheekh Mahammad Awwaliis isachi wal baranii wajjin turan jechuudha. Gaddeebi'anii ammoo waggaa Finfinnee dhufanii Finfinnee irraa gara Jimmaatti waraanni leenjiyee akka achi bobboo godhames akka carraadhaa isaa wajjuma turan addaan hin baane jechuudha. Eegammoo eega gartee gara Jimma keessa sosso'anii Jimma keessatti gartee wareegama hedduu kafalanii Jimma keessa jiraachuu dadhabanii booda gara Harargeedhaa gaddeebi'ee nu bira dhufee jechuudha. Achii dura Suudaan eega ture booda Suudaan irraa gaddeebi'ee Jimma keessatti namni sochii naannoo Jimmaa sanitti geggeessaa ture adda durummaadhaan waan dhalataa biyya saniif ta'e Sheekh Mahammad Awwalii jechuudha. Hedduu gaariidha. Egaa Harargee gad dhufe booda mee mooraan isin qubattan mooraan gartee gaafas Sheekh Mahammad Awwalii waliin qubattanii turtan mooraa tamii gaafasan walumaanuu isa wajjin. Bakka hedduudha bakka isan turre naannawa gartee mayyuu muluqqee bakka jaamtus wajji turre marfata bakka janiis wajji turre karaa burqaa tirtiraa sanii fi garaa gartee waabeessa garaa niyyaa san keessa wajji turre achiin as deebi immoo erariis wajji turre gobeellillee wajjuma turre eraruma kana keessallee kunoo gara gadii kanatti gartee ogaadeen gataantu kana karaa fiik kana naannawa kana ati gammoojjii ilaa baalee hanga gindiritti bakka hunda wajjuma turree jechuun naannawa Harargee bahaa tana gammoojjii Harargee tana keessa bakka hedduu dhugaa bakki turree naannawa kana ati gabaabdumattuu gammoojjii Harargee tana keessa wajjuma turree jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee hanga wajjin turtan keessatti jechuun kan namni qabsoo hidhannoodhaa godhu waraana gaggeessuun isaa yeroo diinaa waliin bu'ee waraana keessatti seenaa takka Sheekh Mahammad Awwalii wajjin waraana keessa yookaan ammoo lola seentanii ni beektaa? Mooraa dukkanaa janiiti erarii fi gobeellee bakkatti walitti dhufu waldaa erarii fi gobeellee gadi ibsaa gammachuudhaa amma har'a nama umriidhaan jiru nu bira jira wajji jira. Mooraa dukkanaa tanatti waraanni mootummaadhaa fiik bakka jaamuu bahee mooraa dukkanaa tana bakka erarii fi gobeellee lagee erarii fi gobeelleetti wal qunnamu kana nuti mooraa dukkanaa janii jirra. Isaan illeen mooraanni mootummaadhaa foormashiina keenya kana dhageeti gara gubbaatiinis gara gaara gara gubbaatiinis gubbaa gad dhufanii laga gartee gobeellee kana keessaas dhufanii warri laga keessa tattaa'u san tooftumaaf tattaa'aa oolee waraanni gubbaa san gartee sila gara gaara gubbaatiin nu dhufuuf yaalii godhanii yeroo san keessatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nutis akka gaariitti gartee eeggannoo godhaa jirra. Osoo warri laga keessa jiru gobeellee keessa jiru tun ol hin bahin warri gubbaadhaa waardiyaan agartee lafti lafa dirreedhaa lafa gartee fuuldura baanee eeggannee kattigaa isaanis waraana hanga qiyaasaati yeroo sanitti haguma buttaa takkaa ni gaya waraanni mootummaa saniis gatteenyee jechuun lola fuulaa fi fuulatti daayirektii akkasitti akka ajaa'ibaatti lolli geggeeffamee bakka sanitti dhugaa rabbii dubbachuuf raashina gartee isaan waraanni mootummaa yaatuun koshoroo waan duydarra fe'atanii deeman kanaa fi gartee raashina duydatti hin deemanii jira. Waan raashina ta'e kana guutuu jechuun lolli seenee egaa jabaatti dubbiin koshoroo fi raashina duydatti iyyaan facaasanii nama tokko tokko kadeema ce'ee malee waraana gara ol ba'e kana dhukkeerraa kaafnee koshoroo fi shaantaalee isaan raashina duydatti iyyaatan guutuurraa hambifnee kana keessatti adda durummaadhaan rabbi rahmataa godhuu fi Abdul Quddus jedhanii gurbaan tokko jira. Abdul Quddusiitu gartee abbaa waraanaati malee Sheekh Mahammad Awwal lolchiisa akka lolchiisaatti jechuudha. Akka lolchiisaatti Sheekh Mahammad Awwal qooda guddaa irraa fudhatee akkasitti qabatamaadhaan guyyaa adii zaajaa guyyaa irraa malee irraa hin fanne guyyaa irraa zaajaa akkasitti gaa Sheekh Mahammad Awwal nama lola gartee daayirektii guyyaa adii osoo gartee nuti weeraramuun ta'in nuti weerarree jechuudha. Itti dhaynee lola akkasii wajji geggeessinee achii boodallee mullu kana keessatti mullu bakka jaan Harargee naannoo Baabbilee kana jalatti nu gara daakataati as deemu gara daakataan ragamee erar as deemu waraana mootummaatiin akkuma carraadhaa bakka maqaayii Abdigirii jaamtu jira mullu kana keessa maqaayii Abdigirii janii
dhagaa baatirii faatti gurgurama, kophee faatti gurgurama, dukkaannin xixiqqishaa gartee baadiyyoota keessaati. Nuti dhagaa baatiriitii fi kana teelegiraamaa fayyadamnaa dhagaa kana bitanna jennee akkuma maynetti waraanni mootummaatis illeen makiinaan isaan oofatan irraa badeeti makiinaan ooraal kun badee magaalaa xiqqoo maqaa digirii tana jiran hoggaa mayne daarekti bachi walitti dhufneen jechuu toonnarratti tuula ganda xiqqaa gartee magaalaa xiqqoo san achirratti lolli achirra geggeeffamee achirraayis gaa nuti qophoofnee yaanaa yeroo san nama qophaa'ee deemu isaan nama taa'u jiranii achirraayis baafnee makiinaa isaan deemanii oraan lamaan deemanii oraan laalchuutus achi gubnee meeshaalee isaan yaatanii fi waan silaa qabanis irraa fuunee nuti dabarre jechuu gara erer. Akkasitti qabatamaadhaan wanni inni irraanfanne lolli gartee gurguddaan wajjin irratti argamne Sheekh Mahammad Awwal kaniin qaceelee beeku kan mooraa irratti akka carraadhaa gartee nuti weeraramne yoo ta'e malee lola gartee nuti fi waliin itti dhayinee yookaan waliin gartee tarkaanfii fudhanne lola lamaan kanaan akka gaariitti hubadhaa jechuudha. Hedduu gaariidha. Waan ajaa'ibaati. Mee Sheekh Mahammad Awwal yeroo gartee waraana wajjin jiran hoggansaa wajjin hedduu walitti dhiyaataa akkuma teette wanni inni beekamuun waraana keessatti diin babal'isuu qofaa nama kakaasuu qofaa immoo tooftaa waraanaati immoo waan addaa waan beekamuun maaliin beekama maaliin yaadamame amala isaatiin immoo maaliin beekama. Namni sallaal gurbaan san dhugaa dubbachuudhaaf nama naarre nama maas nama kana hundaa hojii walii galu nama gartee bashaasha nama kana yoo ati waan feete jetteen illee nama gartee sitti naarre karooraa fi waan ifi deemuun san si dammaysuu irratti gara diiniinis haa ta'u gara gartee qabsoo irratti si dammaysuu irratti haa ta'u nama gartee bilchaataadha jechuun nama kaayoo ifii qabate waan ifii deemuun san si amansiisuuf yaalii godhu yoo ati diddee irraa fudhachuu baattellee suutuma keessa deddeebii keessa si amansiisuuf yaalii godhu malee nama gartee dafee namarraayis onnajuu miti ati gabaabduttuu nama gartee bilchina qabu jechuun nama bilchina qabu obsallee qabu deebiimmas shari'aa islaamaa tana dhugaadhaan nama barate nama akkuma shari'aan jettu sanitti yoo ati waan waa jettellee si tasgabbeessuuf yaalii godhuu jechuun nama naarree jechuudha. Akkasitti jara afran wajji dhufan san keessaa dhuguma rabbiitti namni dibloomaasiin namni haala amala tapha guddatu qofla guddatu namni gartee yeroo hunda bashaasha nama akkasiitii ture jechuu Sheekh Mahammad Awwal. Hedduu bareedaadha. Mee gaafa qabsoo keessa wajjin turtan san keessatti waa'ee obboleessaa kana wanni quba qabdan yookaan odeeffatanii jira jechuun gaa booda kana kan obboleessaa muummicha ministeeraa ta'e gaafa sannis waraana keessa jira ta'a waa'ee kana namni quba qabu ture gaafa san. Hin beeku innillee takkaa dubbachaan turre garuu immoo yeroo san amma taariika gartee waggaa waliin laallee yeroo san baroota gartee muummichi ministeeraa kan ammaan goorra jiru kun yeroo waraana keessa jiru sanitti yeroo mamma inninis nu wajji jiru kana innillee waraana mootummaatii wajjin jiraa jechuudha. Garuu inni immoo beekee obboleessi kiyyaa tokko akkana waraana keessa jira jee wanni inni dubbatu wanni inni haasa'uus hin jiru hin dhageenyirra. Hedduu bareedaadha. Hayyeemee san booda Sheekh Mahammad Awwal wajjin akkasii qabsoo keessa turtanii waggaa hanga turtan keessatti nama bilchaataa nama addaati nama gartee bashaashaa nama obsa qabu nama tasgabbii qabu jettee naa himte mee Sheekh Mahammad Awwal obboleessi muummicha ministeeraa kun eessatti wareegamee akkamitti wareegamee hoo? Bakki inni itti wareegamee Harargee Bahaa Aanaa Fadis Tulluu bakka jaamtu. Godina Harargee Bahaa Aanaa Fadis Tulluu bakka jaamtu ganda Fulleellee bakka jaamtutti wareegame ganda Shee Aadamii gubbatti ganda Fulleellee janii jira. Ganda Fulleellee kana gaani beeka namni naannoo sanii dhalatee akka gaariitti ganda Fulleellee ganda Shee Aadam janii jira. Ganda Shee Aadam kanaa olitti ganda Fulleellee jaamii jira. Ganda Fulleellee kana keessatti isaan yeroo san isaan nama torba Misbaawuddiin nama siinjuu wajji jimma ture sanis wajji jira. Mucaa tokko Shaggar Aliyyi janii hiriyaa kiyyaa mucaa san rabbi mataa godhuu fi warra awwadaa'ii dhalatee ijoollee awwadaa'ii nama wajji
barannees jechuun mucaan kun nama wajjin barannee barnoota irraa wajjuma gartee barannee barnoota leenjii waraanaa wajjuma barannee irraa baane isaan kun ammoo warra ijoollee Jibuutii irraa dhufte Jibuutii irraa dhufanii nama 58 mokkana ijoolleen tuni Jibuutii irraa dhufanii akka carraadhaa shaggar kana ijoolleedhaa shaggar kun wajji barannee leenjii irraa baane akkasitti ganda fulleellee kana ooyirota keessa bulanii ganama gartee gara ereritti isaanii qaqqaceelee waraanni mootummaatis erer bulanii ererirraa isaa oliyyaan ganama subii jechuudha. Aduun akkasitti itti ifti subiidha. Isaan dura harka waraanni mootummaa dura harkanii akkasitti gaabattala qabatanii eeggatanii achitti isaan torbanuu osoo addan bahin bakka takkatti wareegamanii jechuudha. Sheekh Mahammad Awwalis dabalatee Misbaahuddiinis dabalatee akkasumatti Shaggar Aliyyiitis dabalatee akkasuma gurbaa tokko abdii wannaa janiinii karaa facaatuu kana naannoo ijoollee fedistii karaa facaatuu magaalaa facaatuuti torban isaaniitu kunis asitti akkasumatti wareegamanii jechuudha. Akkasitti achitti wareegamee jechuudha. Dhiyeenya kanatti bakka inni itti wareegame san qabri isaa san deemtee viidiyoo kana kabajatu daawwattoota keenya viidiyoo kana daawwadhaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan nagaa fayyaa kam. Akkuma beekamutti godina Harargee Bahaa Araddaa godina Harargee Bahaa Bobbaasaadha jirra. Bobbaasaa bakka jaamtu jirra. Akkuma isin gartan dhagaan gamaa kun bakka ammoo isin mul'atu kanatti dhagaan gamaa kan mul'atu kun qabriidha. Qabriin tun obboleessa keenya Sheekh Mahammad Awwal Ahmad Aliiti. Bakki itti argamnu tunis iddoo qabrii isaati. Gaa bakka tana seenaa lafa seenaati jeetiin dhufee seenaa isaa tana seenaa jaallawwan wajji wareegamanii kana bakka tanatti ilaaluu dhufee Sheekh Mahammad Awwal jechuun akkuma beeytanitti gaarri gamaa kan isin gartan kun gaara miidhagaa galma Waaqa wajjaniini akkuma gartan ga'an asii bakka itti wareegame jechuu barbaadeeti. Qabriin isaaniitis bakka nam torban bakka takkatti awwaalaman asii lafti tun lafa ooyirotaati. Ooyirota kana keessa akkuma isin mul'atu kana ammoo bakki isaan itti wareegaman bakka tulluu jaamtu tana tulluu asii qabriin isaa gabaabdumattuu bakka ittiin kunoo bakkuma isin gartan tana akkasii gaarri gamaa kan isin gartan kunis gaarrini kunoo tana fakkaatti biitti tana fakkaatti akkasii gaa kunoo tana kunoo bakka ittiin iddoon inni qabrii isaati akkasii rabbi jannataa kennuuf gaa isaan hundaatu. Mee viidiyoon ammaan tan waliin daawwanne kun qabrii Sheekh Mahammad Awwal yookaan ammoo obboleessa muummicha ministeeraa obboleessa Abiyyi Ahmad katee kan gartee miseensa dhaabaa IFLO ture kan isaatti jechuun turte qabrii tana godina Harargee Bahaa keessa yookaan aanaa Fannis keessa jiraachuusi maatiin Sheekh Mahammad Awwal kun ni beekanii quba ni qabanii? Hin beekan gaa yeroo wareegaman amma nu tureef waa wajji turreef yeroo wareegaman sanis nuti eega isaan wareegamanii waraanni mootummaadhaa isaan kana gatee meeshaa fudhatee irraa deeme biraa deemanii booda lafa san irratti nuti dhiyaa jara kana walitti qabnee bakka takkatti awwaalle isaan torbanuu bakka takkatti awwaalle namni biraatis mucaa tokko Nuuraddiin jennaan Nuuraddiin janiini gaara mul'ataa ijoollee gaara mul'ataati lagaraan misit dhalatee maqaan isaa qoosaadhaa darasa ture Sheekha Mojoo jennaani amma namoonni na dhageeffatu namni waan kana dhageeffatu gaa namni mucaa sanis beeku hedduudha. Sheekha Mojoo janii faajii mucaan kunis wajjin isa dabalatee bakka takka wareegamanii isaan hundanuutu bakka takkatti awwaalee jechuu qabrii dachii baqaysineetuma bakka takkatti isaan guutuu torbanuu awwaallee qabriin isaanii bakka irraanfatan qabne
bakka irraanfatan qabne akkumaan viidiyoo deqee mare kanatti ooyiruu namaati ooyiruu xarafa laala ooyiruu cinaadha bakka san ooyiruudha achi lafa namni qotullee miti ooyiruu asii akkuma nuti awwaallee dhagaa asirra guurree waa hundarra guurree sanitti ilaamma qabriin san jirti. Kanaaf seenaa takka beektaa aga dandeemetti seenaa wanni tun seenaadha. Seenaa kana qabatamatti wanni itti yaadee lafa sanis deqee qabrii san irra dhaabbadee viidiyoo san irraa maruun seenaan kun gartee seenaa dhugaadhaa kan gartee qabrii isaatis bakka ta'e tilmaamamu jechuudha. Osoo gartee wannan ta'in bakka inni itti awwaalame waan hin beekuuf qabrii isaa irra deqee viidiyoo san irraa maree jechuudha. Mee yeroo wareegama qabsoo keessatti qabsaawwan tokko wareegamu akkuma gartee dhaabbata hidhannoo dhaaba qabsoo tokkotti maatii qabsaawaa sanii hogguu namni wareegame akkamiin beeksiftan beeksisuun ni jirti? Laal galmee jira. Galmeen dhaabaa kun yeroo qabsootti ati dabalamtu iddoo dhaloota keetiitii fi maqaa keetii fi maqaan haadha keetii akkasumatti iddoon dhaloota keetii wanni hundi akkuma gartee seera qabeessaan sirraa galmaawaa. Kana keessatti gaa yeroo san nuti mootummaa miti nuti beekta jaba addaadhaa yookaan bilisa baasaadhaa. Bilisa baasaan kana keessatti namni kun namoota wareegame kana keessaa namni kun eessa dhalatee galmeeleen dhaabaa warreen galmee harkaa qaban ni beekan namoota kana. Namoota wareegame kana nutillee gartee miseensillee beekuu baatu. Warreen galmee harkaa qaban nama tokko qabsoo tana keessatti wareegame iddoo fedhetee iddoo dhaloota isaatii fi maqaa isaa maqaa haadha isaa maqaa abbaa isaa abbu sadiitti sirraa barraawaa kana gaa beeksisuudhaaf maatii yoo argamee gartee nama keenyaatu as keessa wareegamee yookaan ilma keenya qabsoo tana keessatti wareegamee ilmi keenya san maqaan isaa abaluuti jedhanii kan maatiin barbaadee gaafatu ta'e galmee gartee galmee dhaabaa san yookaan galmee inni itti galmeeffame laalanii iddoo dhaloota isaatii fi waa hunda maqaa haadhaatii wajjin addaan baasanii himuufii ni danda'anii. Laakiin ammoo gartee nuti waan gaa bilisa baasaa taaneef bilisa baasaan yeroo qabsootti dabalamtu maqaan keetii fi wanni hundi sirraa galmaawaa galmeen san gaa hoogganootuma dhaabaatu harkaa qaba malee yookaan gartee nama wareegame kan akkana jedhanii wanni gartee himamu hin jiru. Bareedaadha. Qabriin isaanii tun nama torbaa wajjin wareegameette nama torbanuu osuma gartee qabrii laaddiin qabne qabrii jumlaa waliin awwaaltan jechuudha. Laal yeroon isaan dhawaman ganama zaa sadii irratti kan jarri wareegame zaa sadii irratti yeroo jarri wareegame gizeen nuti dhayne zaa saddeeti guyyaarra. Aduunis itti baatee jirti nama xiyyitiin dhoyte namni xiyyitiin dhoyte kun qaamni garagalaa namni garii gartee qaamaa gubataa namni gariitis gartee aduu keessa hoggaa ture namni kun if jijjiira saniifuu nuti hoggaatti dhayne dachii baqaysineetuma addaan dachii addaan baqaysinee isaan torbanuu akkasuma waliin awwaallee jechuu isaan torbanuu liiddiidhaa fi kun gaa liiddii jechuun waan yeroo nagayaatii yeroo gartee wannaati amma kun gaa jarrii gartee jara warra jaadarra jiru akkuma gartee nama goota jaada godhaa jiru nama gartee akkuma shari'aa islaamaatti illee namni jaadarra jiru gaa kophee isaatii fi maal isaatii fi guututti akkasii waliin awwaaltullee umaara akkoon qabu jechuudha. Akkasitti torbanuu tokko takkatti awwaallee. Hedduu gaariidha. Mee awwaala jumlaa yookaan qabni jumlaa takkanaa tana jechuudha. Akka ammaan tana nama torbaa tana mee tabiraa tabeeytu jechuun seenaadha wanni kun seenaa taatee kaayamuu qabdi. Wareegama qabsoodhaa kafalamee takkasii namoonni hedduun bakka takkatti hanga beekumsa keetitti tan waliin awwaalaman tabeeytu tabiraan jirti. Hedduu ni jirti. Yeroo gartee yeroo fakkeenyaaf amma bilisa baasaadhaatii gaara keessa osoo jirtu ammaa gaara keessa osoo deemtanii diinaa wal qunnamtanii namni lamaa sadii ammaa namni sadii afur ammaa nama lamaa sadii wareegamuun oolu nama lamaa fi sadeen kana yoo carraa argatte carraa awwaaluudha nama tokkootu carraa awwaaluu sanuu harkataa beeki nama tokko harkata carraa awwaaluu sanuu kanaafuu ka carraattu awwaaluu kan harkate lama ta'us sadii ta'us bakkuma takkatti akkasumatti awwaallaa jechuudha. Isa qofaa miti isaan kana qofaa miti hedduu dhagaa wanni kun
Hagaan hubadhee fi hangaan harkirraa akkasuma jechuudha. Ayyee dubaree dura bakka takka namoonni qabsaa'ota maatiin qabsaa'ota jechuun qabsaa'aa tokko yoo dhaban galmee seenaa san keessa barbaadachuu danda'anii dhiyeenya kana namni tokko haati takka intalatti yaatu qabsoo keessatti wareegamte seenaa isiitiin baruu barbaadaa jettee viidiyoo tokko dhiyoo tana namni irraa waraabinatti ergee ture naayyaafadhaadhaa horii barkuu miidiyaa jettee isisanis mee fuuldura sumarraa fi namoota gartee biraarraa kan yaafannu ta'a. Waan akkasii gartee galmeeffamee haamee yoo jiraate walumaan sirraa ijaafannaa jechuudha. Inshallah. Mee namoota gartee qabsaa'ota kana namoota toora namoota afurii har'aaf qabannee dhiyaannee jirra. Gaggabaabsaatti gartee akkasitti hin dheerannee jenna. Shee Maamad Awwal Faan akkasitti wareegame isaa bira jiran gartee Misbaawuddiin Faajii nama Ramaayaa kaa'uu ta'e hamma himta kana. Isaanillee fuuldura Rabbi jee seenaa isaanii gartee baasuun barbaachisaadha. Maaliif dhaloonni seenaa isaanii beekuu qaba. Seenaa abbaa isaanii beekuu qabanii namni maatiin isaatis gartee haadha abbaanis beekuu qabanii fuuldura waliin kan yaafannu ta'a. Mee gama nama biraatti dabarra, gama qabsaa'aa biraatti dabarra. Mee Jaal Mikaayil Luuccoo namni jedhamu nama akkamii akkamiin wal bartanii akkamii qabsoo keessatti akkam ture? Galatoomii ulfaadhu jecha Mikaayil Luuccoo yookaan ajjeesaa munaafiqaatiin beekama. Maqaan isaa Qoosaan Mikaayil Luuccoo yookaan ajjeesaa munaafiqaatiin beekama. Dhugaa dubbachuudhaaf namni kun nama gartee umriidhaanis nama guddaadha. Nama gartee osoo nanuun dhalatin nama qabsootti dabalame inni kuni qabsoo tana osoo hin ta'in yeroo akka taariika afaan isaarraa naa himettis akka gartee maatii isaa haga tokkos odeeffadheetti dhiyeenyaan gartee hubadhettis inni nama yeroo Hayila Sillaaseedha. Hayila Sillaaseen leenjisee yeroo Hayila Sillaasee san yeroo ijoollummaa qabu Hayila Sillaaseen fuudhee waraana godhee leenjisee baratee barnoota waraanaa fixatee waggaa gad deebi'ee turee booda Hayila Sillaaseen eega gartee Hayila Sillaaseen kufee dargiin eega qabatee dargii booda waraana Somaaliyaatti dabalame namichi Mikaayil Luuccoo kuni waraana Somaaliyaatti yeroo dabalamu jaarraa abbaa gadaafaa Somaaliyaa keessatti arkee nama leenjii waraanaa qabu nama muuxannoos qabu waan ta'eef sabaanis gaa nama Oromoo waan ta'e hadooddii lammummaa waan keessa jirtuuf alagaa isa barsiiftee leenjiftee san dhiisee jaarraa abbaa gadaafaatti dabalame akkasii Somaaliyaa keessa ture. Somaaliyaa keessa eega gaaratti ol deebi'anis yeroo dargiisan jechuudha. Osootuma gaara jiruu gaa nama gartee nama cimaadha. Mikaayil Luuccoo jechuun nama gaa Ayfeelloo keessa ture namni hin beekne jiru. Nama gartee leenjii muuxannoo waraanaatis gartee sirrumatti fudhate nama ammaas hadooddiin lammummaadha. Kan inni mootummaa keessa dalagu kan mindaa fudhatu kan gartee jiruu rahaadhaa gartee jiruu haa jiruu gartee bilisa baasaa tiin addaa gartee mootummaa hojii jiraachuu danda'u lammummaa fi sabboonummaa isaatiin san dhiisee qabsoo gartee gaara keessatti aduudhaa fi dheebuu fi beela filatee tan lammummaa jala goree tan qabsoo saba isaatti makamee kanaafuu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yeroo nan qabsootti dabalamees nuu durallee qabsoo keessa ture naa dura yeroo dheeraa qabsoo keessa ture namuu ni beeka eegaan qabsootti dabalamees niin arkee Mikaayil Luuccooti yeroo san abbaa buttaati inni buttaa Aammannuur jedhanii buttaan tokko jira buttaa Aammannuur kanarratti abbaa buttaa godhaniiti karaa gartee naannawa gaara mul'ataa kana ture asirraa eeganaa bara 1995 keessa mayyuutti nu dhufee achirraa rabbi rammataa godhuu fi falmataa gadaa afaan fuudhanii buttaa 40ffaa jedhanii waraana 40ffaa geessan jechuudha karaa dirreedhaa duuba jechuudha karaa garga duuba akka jedhamtu achi keessa ture achitti abbaa buttummaatiin hoogganaa ture eegana ammaas achirraa gad deebi'ee mooraa koree obbaaftuu tana ture nu biraa deebi'ee gaara mul'ataa kana keessatti gaara mul'ataa karaa raammes kanatti dhawamee qabame Mikaayil Luuccoo qabamee naannoo gurawaa kana fidanii gurawattis haga tokko hidhaa ture asirraas deemee karaa jankaraa Finfinnee kana geessanii
achitti hidhaa keessa ture achii booda bahee maayyii Yaman ture. Yaman tureeti gaa Yamanitti sooressa fa'aa bira dhaqee sooressinis rabbi mataa godhe gaasa lubbuun jira bira turee achirraa alqaras bakka jannaannawa Yaman kana keessa karaa adan kana alqaras kana baqattummaa dhaaba yuunachiisaar kana gaafatee as keessa ture achitti illee fuudhee maatiillee heelee argatee achuma osoo Yaman san jiru gaafa jijjiirama qeeyroon gartee biyya keessatti jijjiiramni dhufe kana gaafa qeeyroo kana waan ajaa'iba sitti ta'u alqaras irraa deemee Bosaasoo dhaqee Bosaasoo irraa mucaa isaa tokko jira amma Shamsuddiin jedhanii awwadaa jiraata. Shamsuddiin Bosaasotti itti dhaqee Bosaasoo naffidi asitti mana kiyya kanatti asuma naffidee jechuudha argeessatti. Asin naffidee Mikaa'el Luuccoo as wajjin turree akkasit gaa asillee baatii shammoo baatii jaha ture na bira. Waa'ee gartee bu'aa bahii isaa taariikha isaa akka gaariitti ganaa wajjin haasawee walitti dhiyeenyaan nu bira ture akkasitti gabooda murteeffatee jechuudha amma gaafa TPLF cabuu deemtu san murteeffatee niin galaa biyya namaatti duurra biyya tiyyatti du'ee lafeen tiyya gartee qabsaa'ota Oromoodhaa kan wareegamee gartee warra calanqoo sanfaatti gartee lafeen tiyya dabalamuudhaan qabdii biyya namaa keessatti du'ee lafeen tiyya alatti hafuurra haa galtu jedhee makiinaa hodhannee fi asii makiinaa qopheessinee makiinaa jimaatiin wacaalee fuudhanii jijjigaan dirree dhawaa geessanii dirree dhawaa ture osootuma dirree dhawaa inni jiru qeeyroon jabaattee gaa mootummaa TPLF dhiibaa dhuftee TPLF laaffachaa dhuftee innillee osootuma dirree dhawaa jiru fayyadamninii fi miila kanaayis rasaasni cabseeti lafeen jilbaa olii guddootuun cabxuudha. Lafeen san wal deebitee hin qabamne akkasitti kana hojii qabatee umrii hojiis wal qabatee booda maayyii irratti gizee gartee qeeyroon jabaattee mootummaan jijjiiramaa gartee dhiyaate kana keessatti fayyadameenyaan akkasitti fayyuma dhabaan gaa aakhirame akkasitti gaa awwadaayitti ijoolleen isaa awwadaa jiraattee awwadaa geessanii awwadaayitti awwaalamee jechuudha. Harargee baatana keessattis kara jaarsoo kana ture deebii garaan gaara mul'ata gaa karaan iddoon inni itti dhalateewu achiin kara fadis kanas yoo deebise gammoojjii tana Harargee tana keessatti namni ajjeesaa munaafiqaa ni jira jee hin fudhadhu jechuun nama cimaa jechuudha. Qabsoo tana keessatti nama gartee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf umrii isaa guutuu xumuree jechuudha. Rabbi rahmataa godhuu fi mee jaan Mikaa'el Luuccoo kun akka amma nuumtetti nama gartee durirraa sirna keessa ture sirna keessaa bee ammoo uummata kiyyaaf qabsoo saba kiyyaa kan maddiin dhaabbadha jee bee gaafa qabamu san akkaataa itti qabame odeeffannoo isaanii qabda yookaan akkaataa gaafa inni qabame san akka itti qabame. Gaafa inni qabame san dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo san gartee anis kara gammoojjii gadii kanaan jira ammoo gaafa gartee qabamu gaafa gartee nu biraa deeme yeroo qabamu san gaafni inni deeme san eega nu biraa deemee gara raammis kana ture qabame amma eega hidhaas ture bahee Yamanis ture deebi'ee lama daasitti wala garree kana seenaa isaa afaan isaa irraa odeeffadhetti naannawa gaara mul'ataa kana keessa osoo socho'aa jiru osoo yeroo dheeraas jiraachuu jiruuti akkasitti dhawamee miilaa dhawamee rasaasa lamaan dhawamee lafeen tun cabte akkasitti rasaasa fixatee qabamee jechuudha. Akka inni itti naa himes akkasii afaan isaa irraa isa akkanti dhaga'e jechuudha. Ayyee dhugaadha. Gaafa Yaman ture sooressa fa'aa hojii tureeti sanboota gaa eeguma gartee jirama kana booda dhufe waan ajaa'ibaati. Mee wanni inni maaliif gaa nama kana qaamaan dhufeeti eega gartee umriin deemta kana qabsoo qeerroodhaatun oowwitee gartee sirna TPLF raafte kana wajjaa sootanii mee waa'ee qabsoo qeerroo tana waan wajjaa sootan ni qabdanii akkamiin ilaalu ture qabsoo qeerroo tana gaafa san inni. Akka jechaa ture wajjin yeroo san wajjin TV ilaalaa turre asumatti anuma mana mukiyya kanatti yeroo qeerroon karaa hiitee akkasitti daawun TPLF jaansanii fi yeroo akkasi qeerroon dhagaan karaa hiitee makiinaa mootummaatis kaan caccabsitee akkasi karaa hidhe sochii deemtu kana
baga wanni naan jee bagaan hin du'in naan jee qeeyiroon arra ilmaan keenya dhalan kun ka'anii fincila nuti gartee umrii guutuutti finnee itti qabsooynee Oromoo tana dammeessuu irratti ummata Oromoo kana akka isaan abbaa biyyaa ta'an akka gartee gabrummaan tun irratti nafne jennee nuti irratti umrii fixanne kana bagaan sooreessafaa duubaas hafee umriidhaan gartee qeeyiroon jijjiirama fiddee gartee gabrummaa yeroo dheeraaf ummata Oromoo irra turte kana jijjiirama kana fiddee qeeyiroon tana bagaan harkee naan jechuu ture dhuguma rabbii sanitti umriin tiyyaas gartee kara nama guddaa jijjiiramtee sooreessafaas qabriitti itti dhaquun kiyyan oolamu yoo rabbiin jee qabsoon isin irratti gartee umrii guutuu fixattan san qabsoon isin gartee umrii teessanii fi yeroo dheeraa irra fudhattan san galma geeyse je'eetiin warra na dura akiramee gartee qabrii jiru san illee dhaqee fi himaa nunjuu ture nama gartee gaa dhuguma rabbii sanitti sabboonummaadhaan guutamee kanuma laaltu umriidhaan guddaa kana kanuma nama guddaa kana onneen isaa tanuma gartee duraa tanuma dursanii jechuudha. Ilaa hanga ammaatti hin jijjiiramne jechuudha. Kanaaf jecha garuu wanniin itti gammadu jee Oromoon har'a an Oromoodha jee biyya isaa keessatti mataa ol qabatee an Oromoodha jee gartee Oromummaa isaatiin dhaadatee karaa hidhee gabrummaa hin barbaannu bilisummaa feena jechuun kun wareegama nuti umrii guutuu itti finneetii jee. Kana keessatti waan takka naa hime jaarsi kan dhuguma rabbiitti haadha mana kiyyaa kana yeroon fuudhe je yeroo duraa fuudheetiin ijoollee nama lama dhalee biraa deemee je yeroo yoo ijoollee lama dhalee biraa deemu Soomaaliyaan deemee waraanni Ziyaad Barreetis fuudhee Moqdishoon erganii Moqdishoo fi leenjiirra ture Moqdishoo yeroo dheeraa ture je achitti obboleessi maali jaartii isaa tana Mikaa'el Luuccoo du'e janii biitti taziyaa teessee an dhabamuurraa kaafe an dhabamee gartee qabsoo Oromoo tana jala kutee dhabamnaan osoon an lubbuun jiru obboleessa isaa jaartii dhaalchisan kan inni jiru jaartii dhaalchisanii jaartii isaa tana jiru inninis lamarraa dhaleemi obboleessi isaatis lamarraa dhalee bakkuma obboleessi qabsoo obboleessi kiyyatti dabalamee itti dhabame sanitti hidhaama jee obboleessinis qabsootti hidhamee obboleessi qabsootti hidhamee qabsoo keessatti dabalamee obboleessi wareegame obboleessaa wareegamee gartee inninis ilmaan lama jaartii dhalee hafe Mikaa'el Luuccoo bakka jiru ba'ee dhufe jechuu jaartiitti ogguu dhufuu jaartii du'e janiiti Mikaa'el jaartii dhaalchisanii obboleessi lamarraa dhale inninis lama dhale ilmaan afur qabdi haareetti Mikaa'el Luuccoo obboleessa isaatis ka qabsoorra wareegame san qabsoorra wareegame janii himee fi innillee deebi'ee ijoollee biraa irraa horee akkasitti waan ajaa'iba sitti ta'u ijoollee obboleessa isaati lama ijoollee lama ifiif irraa dhalee eegasiillee ijoollee lama irraa dhalee isiisanii ijoolleen san amma guutuu raawwataa jirti akkasitti jechuudha naan je'e jechuu qabsoo Oromoo tanarratti umrii teenya guutuu fixuurraa kan hafe seenaadha ati ijoolleedha waan kana naa qabadhu jaartii tiyya osoo nan lubbuun jiruu qabsoorra dhabamnaan Mikaa'el du'e janii taziyaa ta'anii jaartii dhaalchisanii obboleessi kiyya ilmaan lamarraa dhalee je akkasitti gaa waan ajaa'ibaa waan akkanaa kana kan ta'e naa himuu ture wanni kun dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kun ijoolleen isaatis ni jiran lubbuuni viidiyoo kana ni dhageeffatan jeetii yaada qabsaa'onni isaa wajjin turan kagartee ara lubbuun hafanis seenaan tun seenaadha wanni kuni waan kana gartee akkasitti afaan isaatiin laffaatii nuti qabsoo Oromoo tanarratti laffaane sadarkaa san dhaynee jee akkasitti waan ajaa'ibaa naa himuu ture jechuudha. Wareegamni wallahi dhugumatti wareegamni kafalame hin himamnee hin baane hanga gartee namni wallahi waan addaati hanga namni jaartii isaa gartee obboleessa dhaachisanii odeeffannoon dhabamuurraa namni kun qabsoo keessatti makamuurraa waan addaati. Mee jaal Mikaa'el Luuccoo gaafa lubbuun jiru san qabsoo keessatti hanga ol beeytanitti nama akkam ture istiraateejii waraanaa keessatti bakki inni irra ture akkamii hoggansa keessatti cimina keessatti nama akkam ture. Eegamma bara 1995 keessa naannawa Gobeelleessii fi akkasumatti gara mayyuu sanii fi gala gartee
maaliin sin laga culul kana keessa wajji turre laga culul kana keessa turre dhuguma rabbii sanitti nama gartee Oromoon numa bilisoomti ja ni turti malee Oromoon numa bilisoomti jechuu ture nama hamilee qabu nama abdii takka hin muranne jechuu abdii nama qalbii cabni keessatti hin argamne isaa jaarsatee gaamma nama umriin illee yeroo san cimaa hidhannoo guutuu qaba kilaashiin deemmataa ajjeesaa munaafiqaa janiini dhuguma rabbii sanitti gaa nama kokkoflaa tokko nama gartee nama hojiis taphatu nama gootammaas dhuguma rabbii sanitti goota laal hin deebine jechuu goota garan galle saayilii takka faa fudhatee bara asitti gadi lakkisee nuu gartee laga culul kana keessa jiru laga culul kana osoo waliin jirru gaaf takka dorroba bakka janii jira laga culul kana keessa ol karaa gurowaa kanatti magaalaa xiqqoo takka dorroba janii dorroba kana Tigreen nam 10 dhuftee jan nam 10 yaatii namni kurnan kun akkatti gartee nama 10 yaatii jan tuffiirraa kaafi gartee qabsaa'ota Oromoo katoora kana jiru tuffiirraa nam 10 jedhee Mikaa'el Luccoo kun lafaa ka'ee isin nam 10 mi'eeme saayilii takka naa kennaa jeen akkasi saayilii takka fudhateetti gadi lagisee laga dorroba magaalaa xiqqoo tokko dorroba janii jirti magaalaa sanitti itti dhaqanii kurnan san dhaqanii bakka isin jirtu dhawanii nama sadii irraa ajjeesanii kilaash sadii fidanii dhufan jechuu nam sadii ajjeesanii torba harkaa baafatti sadii ajjeesanii dhufan akkasitti laga kanaa fi laga raammisitti naannawa gaara mul'ataa kana keessatti Mikaa'el Luccoo waa'ee jaalala Mikaa'el Luccoo seenaa bareedu nu dhiyeessite ilmaan isaa gartee seenaa isaa fuuldura akka bal'inaan irraa qorannu abdii qabna inshaallaa. Wanni inni waliigalatti jaalala Mikaa'el Luccoo wanni yaadatamuun wanni beekamuun qabsoo keessatti maali akka waliigalaatti? Jaalala Mikaa'el Luccoo addatti wanni inni beekamuun qabsoo keessaa hanga ture sanitti wanni addatti inni beekamuun maali mee addatti? Mikaa'el Luccoo qabsoo IFLO keessatti namnummaan hin beekne hin jiru namuu ni beeka sooressaas bira ture yeroo dargii keessaa erer kana keessa sooressaa wajji ture birallee ture yeroo saniif gaa inni nama jabaadhaa nama muuxannoo qabu nama gartee naannawa baabbilee kana ummata gartee kara mullu jan kanaa fi ummata hawiyyaa jan kana keessa nama deemee nama gartee afaan Somaaliillee beeku afaan adda addaa beekaa gaafa sooreessifaan erer jiran san nama ergatanii labbeettii godhatanii gartee hoggaa fakkeenyaaf horiifaa bitatanii gartee wanna juu fedhan isa ergatanii yeroo midhaan bitatanii fi midhaan bitachuu fedhanillee isa ergatanii nama damiinnanii fi aaqillanii fi warreen gartee gosaa warra hawiyyaa gartee mullu qubatu kanallee hunda adda beeku nama afaan Somaaliitis beeku nama muuxannoo qabu nama bilchaataadha siyaasaaniis isaanii ergachaatuma turanii kana keessatti gaa qabsoo keessatti Mikaa'el Luccoo dhuguma rabbii dubbachuudhaaf ajjeesaa munaafiqaatu wanni jedhanii maqaa baasaniif nama bakka dheqe san bakka dhequu ka'eduma dhequ sani nama gartee deebi'uu miti. Kanaafuu ajjeesaa munaafiqaa wanni maqaan san maqaa qoosaa baheefuu namuma dhugaa gartee waan itti qaceele san irraan deebine jechuudha. Kanaafuu nama gartee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama gartee qabsoo tana keessatti gahee guddoo taphatee gartee maqaa qabuu jechuudha. Mee hanga Yaman turetti gaafa boodarra wal agartan kana gaafa sooressii biraamtaa godhuuf warra gamus osoo sooressiin duin gartee hojii turaniitti gaafa ichi jiranni waa'ee sooressaa hanga hojii turanii fi gartee gaafa sooressii duusan maal tokko ture waa wajjaa soitanii qabdan hanga tokko illee taatu. Haasoyne naayimee ture Yaman keessaas yeroo sooressii Yaman jiru san eega hidhaa beegaa Yaman dhaqee Yamanitti bira dhaqee achuma sooressa bira ture achuma osoo jiraatu achumatti yeroo dheeraa ture booda gartee inninis kara gartee waajjira baqataa gartee dhaaba UNHCR jaamu kanatti if galmeessee tana jidduu amma sooressinis gartee fayyaa dhabee eega gartee sooressinis fayyaa dhabee wanna ta'e booda
gara dhaaba baqattummaa kanatti dabalamee achi keessatti gaafirraa qabsoo tana yeroo dheeraatti onna taateeti ammaa booda ati mee ilmoon takkalleen lamalleen sirraa haftuu janii gartee isaanummaa walitti onna janii fuusisanii akkasitti mooraa baqataadhaa naqanii jechuudha. Mooraa baqataa Yaman kana keessa ture. Mooraa baqataa kana keessa ture sooressinis eega akhiramee onna tahee booda osoo mooruma san keessa jiraatu haala jireenyaa laalee achi ani dumaan itti dhaladhee fi Oromiyaa san keessatti gartee wanna haa ta'u jee achi Yaman keessaan kara Bosaasoo deebi'ee Bosaasoo irraa mucaa isaa Shamsuddiin kaniin siinjuu kana yaammatee mucaan Bosaasotti dhaqee eegee Bosaasoo irraa fuudhee Hargeysaa fidee dhugaa rabbii dubbachuuf Hargeysaadha. Na birallee hin finne gurbaa namuma keenyaa jira kan isaanii wal beekanii nuti ollaadha. Garuu gartee ana quban qabu jechuudha asitti ollaa kiyya dhufee qubatee hoggaanni halkan lama bule ankaa isa waan hin beekuuf manatti itti dhaqee akkasitti gawaan silaa barbaachisu qabadhee dhaqee adii yeroo akkamii nagaa ajee odeeffadhee itti hime jechuudha nu. Eegaan ani itti hime akkana Baduruddiin xiqqaa moo'ee Baduruddiin koree baaftuu ka dursa moo'ee asii mana qabdaa manni keessa kayi darsa kiyya naa guuri mana keenya geessi jee. Akkasittiin achirraa fuudhee as fidee jechuudha. Achirraa kun amma mucaan isaanii jira. Namoonni biraatis hedduu quba qaba. Egaa gaafa san dhufee booda baatii 6 mookonas turanii akkasi booda gaajee adeeroon biitti teenyatuun bilisoomuuf deemti. Wanniin biyyattiin gala juufuu gartee biyya tana keessatti galee waan gartee rabbiin fidechitti arkuudha. Galuun qabaa jee akkasitti gaa makiinaa goonee fi akka dirree dawaa seenu goone jechuudha. Akkasi bifa sanii mucaan isaatis wajjuma jiraa bee hangana jalaa nafne. Dirree dawaattis dhaqee dirree dawaa ture. Achitti illee waa xiqqoo fayyaa dhabee haakimallee geessanii maatiin isaa achitti dirree dawaatti osootuma jiraatu laaffatee booda maayyii laaffatu isaa harkan gara awwadaa fidanii akkasitti awwadaa itti akhiramee awwadaamatti awwaalamee jechuudha. Akkasitti gaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf maayyii tanallee akkasitti hojii turree jechuudha. Waa'een gaafa sooressi innis gaafa gama fuuldura rabbii deemu Yamanitti nana waa'een Oromiyaan nagalchaa jee dhaammatee janitti innillee calanqoo dhaammatee janii wataritti awwaalanii viidiyoon gaafa sana dorkite. Mee maaliif qabsaa'onni Oromoodhaa biyya biraa gartee sababa qabsootiin biyyaa ba'anii biyya biraa keessa turan hogguu du'an biyya deebuu tana maaliif filatame akkasi fakkaatutti? Inni nuko jechaa ture sooressi yeroo silaa wajjin turre sanillee yoo gartee katarabbiin dhuftee kaniin gartee wanna ta'u taate qabrii tiyya tana biyya namaatti godinaadhaa lafee tiyya tana biyya biranna awwaalina. Lafee tana fuutanii biyyan nu galchitanii calii calanqoo bakka jedhamtu sanitti galchitanii lafee gootowwan Oromoodhaa gartee itti wareegaman sanitti fuutanii qabrootuma isaanitti awwaalaman naanna'uma lafeen isaanitti awwaalamte sanitti calanqotti yoo kan nu galchitan taate lafeen teenya tunis yoo deebitee achitti awwaalamte abadan ilmaan keenyaallee taatu qabsoon Oromoodhaa hin dhaabbattu Oromoon ni bilisoomtii jechaatii turee naan jee sooressi. Kanaafuu jee anis kaniin barbaadu dila kana qabsaa'ee qabsoo tanarratti umurii guutuu fixee awwaalamee biyya gartee du'ee biyya biraatti gartee lafeen tiisan biyya biraatti awwaalamurra deebitee iddoo dhaloota kiyyaa osoo hin taane lafee gootawwanii sanii wajjin lafa calanqoo jedhamtu tanatti lafuma gartee sooressinuu dhaammatee didanii yeroo san oppidiyoon dhoorkitee gartee calanqoo dhoorkaneeti gartee wannatti awwaalame otaritti. Inninis wannin galuu barbaaduuf lafeemmaan teenyatunu biyya biraatti awwaalamuu jechuun seenaafis waan hin taaneef inni immoo achittuu lubbuun dabartee fuudhanii galchanii an osoo lubbuun nan baaneen biyya sanii galee gartee biyya sanitti yoo kan hin duutaate lafeen tiyyatun akka gartee lafee gartee gootowwan calanqoo sanitti ida'amtuun fedhaa jechaa ture jechuun Mikaa'el Luccootis wama sooresii jiru. Akkasitti galee akkuma jiru sanitti akkuma inni jeesanitti galee biyyatti lubbuun irraa baate akkasitti maatiin isaa fuudhanii
awwadaay bakka ifii jiraatan iddoo gartee ifii ijoolleen isaa jiraatutti ijoollummaan isaa fedhii isaaniitiin awwadaa itti awwaalanii jechuudha. Hedduu bareedaadha. Mee gama biraatti dabarra. Qabsaa'onni Oromoo gaa akkuma qabsoon Oromoo gartee umrii dheertuu qabdutti qabsaa'onni Oromootis lakkoofsan qabanii seenaa tuttuqaatuma gabaabsaa deemu jirra. Mee gama biraatti dabarra. Jaal Seif Jawaad dheeraan eenyu maqaa hoo Seif Jawaad dheeraa maaliif jettaniin isaan dheeraadha moo kan biraa gabaabaa jira? Rabbi rammataa godhuu fi Seif Jawaad dheeraadha janiini. Seif Jawaad dheeraa yookaan maqaan isaa qoosaatis hirkataa gooytaa janiin. Inni kunis dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gurbaan kunis ijoollee Harargee lixaa dhalate. Harargee lixaa Daaroo Labuu bakka jaamutti dhalate. Nama gartee yeroo fincila gartee mul'is gadaafaan yeroo gartee fincilli elemoo gartee achiin biyya seenee sooressi gara Somaaliyaa kana Seeyilaa lafa jaamtu kanaan seenee sooressa fa'aa karaa Seeyilaa kana qabanii mandheeraa bakka jaamtu Hargeysaa tana mana hidhaa Somaaliyaa kana sooressi hidhame. Dargaggeessa yeroo san mootummaan Somaaliyaadhaa fuutee waraana Somaaliyaa keessatti dabalee leenjiidhaaf as ture jechuun inni Seif Jawaad dheeraan kun. Asin leenjii asin baratee waraanummaa muuxannoo waraanaa fixatee gara Somaaliyaa ergamee Muqdishoo irraa achirraa ba'ee gara Kismaayyoo ture. Gara Kismaayyoo sanitti amma afaan Oromootu caccabsee afaan Somaalii qofa ture yeroo dheeraa. Afaan Oromootu wallaalee jechi Somaalii sanuu ta'ee booda keessa yeroo sooressifaan mana hidhaatii bahanii qabsoo jalqabanii biyya keessattis qabsoon ol deemtee qabsoon Oromootuun babal'atte. Isa qofaa miti namoonni Oromoodhaa hedduudha namni gartee waraana Somaaliyaa keessa jiru. Wal dammaysanii isaan kun akka gareetti akka guruubiitti ijaaramanii sooressafaatti dhufan. Akkasitti qabsoo Oromootti dabalamanii waraana gaara jirutti dhufanii achirraa jalqabee amma afaan Oromootu dhuguma rabbiitti namni isa beeku akka gaariitti afaan Oromoo ni caccabsa. Afaan Oromoo kana sirriitti akka gaariitti hin dubbatu jechuu yeroo ijoollummaarraa jalqabee waraana Somaaliyaa keessa turuudhaan akkasitti nama bilchaataa qabsoo keessa muuxannoo qabu waan inni isarraa beekurraa nama giingee qabu inni kuni nama dafee hoggaa waajjuu fedhe daareektuma dafee akkasitti juu deemtu ni giingisa nama agartee dheeraa nama hanga namni bareedullee nama bareeduu nama dheeraadha. Suuraa isaa harkaa qabda jeetii yaada. Seif Jawaad dheeraan yookaan hirkataa gooytaa akkasitti inni illeen ijoolluma gartee hadooddiin Oromummaadhaa qabdu. Kanammoo mootummaan Somaaliyaa leenjisee isaan fottoqanii qabsoo Oromoodhaa filatan jechuun innis. Mee barri isaan fottoqanii waraana Somaaliyaa irraa gama qabsoo Oromootti seenan sun bara kamii mee jara kam wajjin eenyufaa wajjin dabalaman qabsootti? Hedduudha yeroo san namni Oromoodhaa kan wannaati yeroo sana nama yeroo isaan qabsoo tanarraa fottoqan dhugaa rabbii dubbachuudha yeroo san akka gaariitti gartee yeroo san akka addaan hin beeku haasawa immoo boodotana hogguu hojjitee eenyu bakkatti barate bakkatti leenjii fudhatan bakkatti hojji turan namoota hojji turan kanafaa gaana gartee dubbachaatti ture. Kanaafuu inni an beekuun isaa bara 1993 asi 93 jechuun kan inni akka gaariitti beeku. Yeroo san naa dura yeroon tun yeroo dargiiti. Yeroo dargii kana gartee yeroo dargiiti ammoo taariika qiyaasaa yeroo gartee himan nama hedduudha isa qofaa namni waraana Ziyaad Barree ture fottoqee gartee nuti Oromoodhaa Somaaliidhaaf hin lollu nuti Oromoodhaa lafa Oromoo keessa lollaa gartee uummata Oromootiif lolla jee namni fottoqee qabsoo sooressa jaarrabbaa gadaafaatti dabalame nama hedduudha. Kanarraa kan hafe Seif Jawaad adda dureedhaan nama gartee ijoollee achi keessa jirtullee dammaysee gara Somaalii keessaa fuudhee sooressafaatti geessee jechuudha. Yeroo san akka taariika yeroo san qiyaasee gaamma taariika yeroo siimutti osoo dargiin hin cabin bara 1998 keessa 98 yookaan 97 toora kana achii booda eega bosona dhufanii
gartee qabsoo Oromootti dabalamanii isaa waggaa 3 tan dargiinuu ni cabee jechuudha. Eega sirraa jalqabee hanga boodota bara 1996 wareegama isaatti qabsoo Oromoo keessatti namoota gartee abalu jaan faadha jechuudha nama ciccimaa. Mee Seefu Jawaad nama gingisuu namni gingisuu gariin ka aaru faadha yoo gartee dubbisaa faamuu baatan faana maaru mee Seefu Jawaad nama akkam ture amala isaa keessatti jechuudha. Ni aaramoo akkamii dubbisaa faamuu dhaban fa'a. Ni gingisaa nama tapha guddatu laal nama tapha guddatu haa gingisuu malee nama tapha guddatu namugaa amala isaanii beekaa namni kun ammaas deebii nama muuxannoo waraanaa yeroo dheeraa qabu abbaa heedataati. Inni kun ammaas abbaa heedataati. Abbaa heedataa gunju buttaa lama irratti buttaa Abaadirii fi Amannuur jaamuu jira. Buttaan Amannuurii fi Abaadir kun isaa gad amma hogganoonni gartee nama hedduutu jira. Inni akka abbaa heedataati. Abbaan heedataa kun sinjuu ajajaa gartee amma silaa fakkeenyaaf birgeedii jansan birgeedii afaan Amaaraatiin. Inni akkasii abbootii buttaa jala kana jira. Buttaa Amannuurii fi Abaadir hoogganaa ture. Akkasitti buttaa kana lamaan osootuma hoogganu jiru. Boodota maayyii tana bara 1995 keessa Ahmad Umee nama jaanmu buttaa Amannuur. Abbaan buttaa sanii Ahmad Umee ture. Buttaa immoo Abaadir kana maalin sinjaa Aliyyi Abdullii janiiti. Rabbi mataa godhuu fi gurbaan sanis wareegameeti ture. Aliyyi Abdulliiti ture. Osoo gartee Seefu Jawaad naannawa Fadis kana jiraatu hoogganoonni isaa jalaa kun gartee waraana bobbaarra jiru waraana lolaa seenee bahuu waraana diina kana weeraree karaa seenuu fi diina kana gartee tooftaa adda addaatiin yeroo diinni karaa deemus warra karaa seenu yeroo diinni gartee bobbee isaan barbaadus warra gartee nam kudhan bee haxii janii karaa seenanii fi dhawanii duraa maqan kana hoogganoonni kun wareegamee jechuu bira. Eega wareegamanii booda Aadam Muummaa Kabiiraa janii buttaa lammaffaa heedata lammaffaa kana Aadam Muummaa Kabiiraa saniitu hafee Seefu Jawaadis eega hafee eega Ahmad Umee wareegamee booda Seefu Jawaadis itti damee buttaa Amannuur tana akka abbaa buttaattis akka abbaa haadhataatti inni hoogganaa ture. Akkuma reefu jennetti dhuguma rabbiitti Sheekh Mahammad Awwalii fi Seefu Jawaad dheeraa kana ji'a 3tu jidduu jira. Ji'a 3 Mahammad Awwal faan dura wareegaman. Ji'a 3 booda Seefu Jawaadis immoo wareegamee jechuudha. Naannawa miidhagaa lolaa ija diqaa bakka jaamtuutu jira. Ija diqaa tanatti Seefu Jawaad dheeraan kun osoo bakka abbaa buttaatis bu'ee bakka gartee abbaa onnaatis bu'ee waraana kana hoogganu jiru maayyii ija diqaa bakka jaamtu tanatti wareegamee jechuudha. Naannawa Fadis qaxxaamurree bakka jaamtu tana ture hiiroo gubbaa qaxxaamurree janii qaxxaamurree kana keessaa deemee waraanaatu ija diqaa jira. Waraana ija diqaa san dhaqee waraana san qunnamee isaa waraana san bira jiru lolli ija diqaatti irratti ta'ee akkasitti lolli san akka gaariitti hanga ganama subii jalqabamee hanga za'aa ji'aatti lolli numa deema akkasitti wareegamee jechuudha. Mucaa tokko Daahir Usmaan Umar janii gurbaa san dhuguma rabbii dubbachuudhaaf naaf inni illee walitti wanna qabna telegiraamaan deema isa jii wajjii wareegaman achitti. Guyyaa inni wareegamu kana dingata irratti bakka biraa kan dhaqetti meeshaan duratti osoo inni wareegamin duratti akkuma reefus gaafatetti Seefu Jawaad wajjin lola seentanii ni yaadatta lola seentan gartee akkuma fuulatti lola wajjin seentanii takka ni beekta akkasitti. Seenne inni bari fiifuu mooraa koree baaftuu tana yeroo siminaaraa dhufa hoogganaadha. Yeroo teessumni dhaabaa jiruu fi kana hoogganaa waraana dhiisee nama haga muraasa fudhatee dhufee torbaan ta'us guyyaa 15 ta'us siminaaraa asif fudhatanii deema. Akka carraa takkaa isaanu bira jiru lollillee waliin irratti hin taane laakiin ammoo
lola yoo jenne lola isaanii geggeessa lola isaanii jechuun warri gaafantariin warri gartee waraana mootummaa kana shaniin ta'us kudhaniin ta'u iddoo isaan jiranitti warreen waraana weeraru warreen karaa seenuuf warreen yeroo waraanni mootummaa gaara keessa yaa'ee nu barbaadee dhabee dadhabanii ta'an eeggatee dhahuun kanneen isaan kana jechuudha. Kanaafuu isaan gaana muuxannoo waraanaatiif kana muuxannoo lolaatiif kana kan lolli jechuun bari isaaniif isaan karreen lolaaf bari isaan za'aa 24 warra lolu yaa'ee warra wannaas ta'u jechuudha. Kanaaf gartee dhugaa dubbachuudhaaf lola wajjin seenne ammoo lola geggeessuu irratti isaan muuxannoos deebii immaas hojii isaaniitiis kana keessatti gaa isaan lolaaf jechuudha. Yeroo hunda yeroo carraa helanitti isaan bakka diinni jiruttis bakka diinni dadhabee dhokotee dadhabee taa'uttis bakka diinni gartee haala bakka lafa gartee mayxuu diinaaf mijjooyinettis warra eeggatee dha'uu jechuu isaan. Akkasitti nama gartee tooftaa dhuguma saniin akka gaariitti muuxannoo qabu jechuudha. Seefu Jawaat kun akkuma gartee qabsaa'ota biraatti namni qabsaa'onni hedduun waa'ee yeroo kana hedduun quban qabanii mee innoo Seefu Jawaatoo maatii ni qaba maatiin raaftee. Fuudheeti maayyuma tana jechuun bara 1995 tana keessa fuudhee ijoollee lama qabaachuu isaa qubaan qaba ijoollee lama qubaan qaba ijoollee lamaan sana amma bakka jiranii fi iddoo jiraatan hin beeku. Laakiin ammoo maatii fuudhee ijoollee lama dhale. Ayyee mee addatti Seefu Jawaat wareegamaa fi gumaachinni qabsoo Oromoo keessatti taasise akka waliigalaatti yoo ilaaltu maal fakkaata nama akkamii maal yaadatama? Wallaahi egaa warreen uummanni dursan beektaa uummata dhugummaan sabboonummaan isaanii lafee keessa jirtu gubbaarra osoo hin taane yookaan if goggodhuudhaaf maqaa barbaaduuf osoo hin ta'in dhuguma rabbii sanitti warra gartee dhiiga isaanii keessa jiruu jechuu sabboonummaan qabsoo tanaaf wareegamuufis warra gartee lubbuu isaanii haajaa hin qabne akkuma rabbiitiin yeroo dheeraa wareegamuu dhabanii aseegan malee nama gartee dhiiga isaanii kana keessatti dhuguma rabbiitti sabboonummaan dhiiga isaanii keessatti argamtu nama gartee qabsoo tana bu'aa bahii beelaa dheebuu rakkoo fi balloo gartee yeroo dheeraa dabarsaa ture. Kana hoggaan siinjuu yeroo gartee seminaaraaf yeroo takka hoggaan bira dhufan harkaate turree waraana kana fa'aa baasaniiti hogganoonni biyya biraatii dhufe waraana keessattuu waraana haaraa leenjii bahu ni gorsanii beelaa jira qabsoon dheebuu qabdii beela qabdii madaa'uudha qabdii naaffatuudha qabdii gartee itti irrachuudha qabdii qabsoon akkanaa janiiti yeroo nama gorsan nama gartee dhuguma rabbii sanitti gaa laal akka gaariitti gartee hadooddummaa ummanni Oromoo kun bilisoomee biyya tana keessatti biyya gartee Oromoon saree taate namaa gad taatee xiqqaatte kana keessatti dhiirti keessaawuttuu namni qawwee fuudhee dhukaasuu danda'u akkamitti qa'ee ta'aa je'ee gartee hoggaa waraana irratti fi gartee waraana gorsu nama gartee dhuguma saniin gartee uummata Oromoo kana dargaggummaa isaaniitii fi umrii isaanii ta gartee wannaa guutuu gartee keessatti xumuree jechuun nama gartee gaati akkuma siimu kana nama sabboonummaan guutame jechuun kanneen jarreen dur kun hundinuu. Hayyee mee gaggabaabsaatti deemna zaa qabnu wajjin atis gartee seenaan bal'oodhaa bahaaraa hin dhumtu gaggabaabsaatti deemna. Mee gama nama biraatti dabarra. Mee gama biraatti dabruu duratti maaliif Seefu Jawaat kana hirkataa gooyitaa maaliif jaanii maqaa kana maaliif baasaniif? Seeful Jahaad jechuun afaan Arabiitiidhaan hiikama. Seeyfii ni beeytame seeyfii gartee gaafa asaabota afaan lolaniin san. Seeyfii jahaadaaf baatee jechuu Seeful Jahaad jechuun hiikaan isaa habalee yookaan seeyfii gartee lolaaf baate san seeyfii jahaadaati jechuudha. Kanaafuu Seeful Jahaad jechuun hiikaan isii seeyfii gartee baatee jahaadaaf gartee seeyfii jahaadaaf baatee jechuudha. Ammoo maqaa qoosaa kan inni qabu akkuma siin jettu hirkataa gooyitaa jedhin maqaan qoosaati.
hirkataa gooytaatu isaatu yeroo hundaa waggaa gabaasni dhufee fi aboo kan akkanaati bakka kanaati diinni bakka kanaa jira waan akkanaa gale waan akkanaatu nutti dhufe yookaan gartee namoonni gartee silaa jaalatan fa'aa waraana kana keessa namni jabaan waggaa wareegamee gartee namni silaa qalbiin cabtu fa'aadha. Aboo nuti rabbitti hirkanneeti hirkannoo rabbiiti. Ka wareegames ka isa caaluutu as baha waa takka nuti hirkannoo rabbiiti qabna hirkannoodha qabna ja'a. Kanarraa kan hafe akkasitti gaa maqaan hirkataa gooytaa janiin jechuudha. Seeful jaat yookaan hirkataa gooytaa. Hedduu galatoomii saniifin si gaafadhe waa malee maqaan qosaa kun namaan bahu. Dhugaa. Saniifin si gaafadhe. Mee gamana biraatti dabarra. Jaal Mahammad Ali Elamoo eenyu mee Jaal Mahammad Ali Elamoo?